الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتو ترفي جالتمتو تشاينا لايان تو سلاجي جلت أرجمتن نكان كوكرت السنة كم سنين جتشون جالتا بقى جراتني بقى إرجمتني يونا إقدني سنين جدا أن اللي أبولتين كيسان نجار بيتون كبا نجار نبرج وسمبرسا كجرو أبدي كبا سنين جدا إيجا كهرس فيديو باي جاري كايتا كباتين كركيسان فيتو جرا فيديو كون بليز اسم فايدا هون دكيسان يو فيديو كان شير بودا فيديو تكيسان برانغا وروني channel ayaan to sallati farwata tarugara tanimu subscribe godumati kenya taachun gaman man afirra kootida ega inni kunis maarin ogaa jettan ta'e meeshaaleen yeroo kana keessatti meeshaaleen mana keessaa meeshaaleen itti bullu haa ta'u meeshaa biffee keenya barbaannu haa ta'u yeroo kana keessatti gatii giddu galeessan jira booda kaanee beektu biyya keenya keessatti sagantaa adda addaatitu iyyuu baay'ate jechuudha viidiyoo yeroo darbee irratti illee dubbadeen ture cidhaatu jira kennaa walii kennutu jira fulmaadhaan booda waa baay'ee jira kanaafuyyuu har'ame meeshaalee mana keessaa burcuqqoota deebi'ee sahaandhaan deebi'ee wantoota meeshaalee asirratti argaa jirtan kana taabbilee irratti argaa jirtan kana meeshaa biffeetaan hunda isaatu qabateen kana keessan dhufeetu warroonni bitachuu barbaadan ta'e maatii keessanii bittan ta'e keessattuu immoo mana keessanii ani yeroo baay'ee ofii osoo godhatanii natti tola shamarran biyya arabaa jiru maaliif namaaf jiraanna nuti yeroo baay'ee jechuudha nama bareechuu barbaanna malee ofii keenya gallee gatii baaftee tol jiraanna jechuudha kanaafuyyuu ofii taanee oduu namaa taane baay'ee gaariidha maaliif yeroo hunda namaa taane nuti yeroo namni nu ta'uu dhabutu jira yeroo baay'ee lapheen keenya kan nu bu'u nama ni qabna jenneet namaaf taaneet kara biyyaa waggaa deebinu ji'a tokkoon booda torbee lamaan booda torbee sadiin booda nama sanbootaa sanii dhabuu dandeenya jechuudha. Kanaafuyyuu ofii taanee kaanet nama osoo taanee gaariidha. Maaliif gaafa ofii ejjennoo turre ofii keetii jiraachaa namaaf illee jiraata cubbuun qabu garuu ofii immoo badaa ofii galiidhumaa nama jiraachuu caalaa kan nama miidhamtu jiru. Hundumaa olitti maalitti miidhamnaa humna keenyaa olitti gaafa akkas taanu saakiloojii mataa keenyaa baay'ee miidhama jechuudha. Achitti miidhamnee dhufnee asitti illee miidhamna. Dhugaan isin jira nama abbaa feetanii mana ijaartanii abbaa feetanii meeshaa bittanii galchitanii abbaa feetan warqii bittanii fi galtanii ji'a tokkoon booda maa harmee keessan hin ta'in baatee tol deebitee yeroo baay'ee soorii wal keessa maa fiddellee naan hin jedhinaati durbi heerumtee hoo tol deebite haati hin barbaaddu gaarii mashiisan keessatti gatii baaste too akka jiraattu barbaaddi malee maaliif irraa baatee gaafa deebitu tarii situyyuu haala siinu jechuu dhabuu danda'a mana haadha keetii sanitti dura ati kan beektu haadha kee bichaadha haadha kee wajjin jiraatta amala ishii qabattee guddattee amala kee wajjin walii galee walitti michee waliin jiraata jechuudha. Gaafa garuu baatee ati amala mana keetii qabattee jirta amala mana keetii san immoo haadha keetti gaafa fiddee dhuftu haarawata haati nama jibbite jechuu kootii miti haati lafa kanatti eenyumaa oliidha garuu amalli yeroo wal simatu dhabuu danda'a. Kanaafuyyuu haadhuma keetuyyuu waggaa ta'e ofii ta'ii ka'ii haadha keetii jiraatu. Maaliif ishiin illee haa ta'u haa xiqqaatu haa guddatu laayifii mataa ofii jiraattee jireenya mataa ofii jiraattee jireenya san keessatti siisi fidatte waan ta'eef ati immoo sirraa ganaa akkuma haati kee fakkaatti ofii fidatte lafa kanatti siif fidatte san atis fakkaatti kee lafa kanatti fidatta gaafa san immoo jireenya mataa keetii gaafa jiraattu qaawwa baay'eetu sitti mul'ata jechuudha. Kanaafuyyuu of guuttanii kaatanii namaa guutuun gaariidha meeshaalee kana bitattanii illee teessifachuu ni dandeessu abbaa barbaadan biratti meeshaalee akkanaa immoo nama birallee waggaa teessifattan bootaa hin fixu kaartooniidhaan illee hidhamee isin taa'uu danda'an isin jechuu jaaladha warri immoo ni xalabannallee jettan waggaa ta'ee bilbilli kiyyaa duwwaa 945 isinin jechuun jaaladha kanaan na dubbistaniitillee bitee isin teessisuu nan danda'a kan akka feermuuzii kan akka burcuqqoowwan shaayii kan akka sahaanii maaliif kaartooniidhaan hidhamee taa'a waan ta'eefuyyuu isinii taa'aa bootaan wanta kanaa kun bootaa hin fixu isin jechuu jaaladha akkasuma meeshaalee elektirooniksii yeroo hunda alaaf illee galla jennee too yaanna akka waan biyyattiin tun dhuunfatti oomishtee qabduu biyya keessattuu gatii wal madaalaadhaan jira dhugaan isin jedha har'a namni tokko dooraara dhibbaa gadi elektirooniksii tokko meenan xiqqeessaa hin bittanii asitti gaafa dabarsatan immoo dooraarri dhibbi tokko meeqa akka ta'u isinuyyuu tilmaamtanii irra gaa'uu dandeessan biyaansi dooraarri dhibba tokko yookaan 5,000 ol ta'uu danda'a jechuudha. Kana baastanii kanaayyuu mana baankii keenyaa isin jechaa jira malee black marketitti kara 10,000 deemuu danda'a. Aga kana aga ummitan biyya keessatti waggaa bitattan gaariidha. Yeroo baay'ee waggaa namni
nuti haga nurra ga'utti kan namni nutti hime baay'ee nu rakkisa akkasin ta'inaa isin jechuun barbaada maaliif itti jiraachaa jirraa fi sirriitti waan itti jiraachaa jiru uffanni sirriitti maatoo jira jechuudha waan biyya keessa meeshaalee kwalitii ati barbaadde hin jira meeshuma ala jiru santu jira meeshumaati mana madaamee itti bantee cuftu san wanni kichinii ishee keessa deemtee bantee cuftu san biyya kee keessatti illee argatta kutota wajjin rakkachuu irra sirrii jechuun jaaladha egaa ka sahaanii akkuma argaa jirtan kana baay'ee babbareedu sahaanii wani takkattiin agarsiin barbaadin takkattiin 175dha sahani takkattiini isinin jechuun jaaladha egaa ka darzanni 12 qaba darzana 12 kana immoo meeqa akka ta'u herreegdanii rakkoo dandeessan baay'ee ani kan akka isin akkatti bartanii rageessaniifanii akka kan argaa jirtan kana immoo kan inni burcuqqoo akka warqaamaa yookaan gooldii qabu kun immoo isa kan muqorqoraa shaayii ofii qaba kan daddaafittee buufattaa biifedha baay'ee bareeda birri 600dhaan isin jechuun jaaladha haala kanaan bittanii too teechifachuu ni dandeessanii burcuqqoo akka isinii akka argattan isiniin warqaamaan kunillee birri 600dha isin jechuun jaaladha kanaan wanni immoo akka argaa jirtan isa burcuqqoo akka sahanii isa addaan fakkaatu jedhee jiru sahanii akka fakkaatu dhiyeessanii biyya keenya keessa tarii fandashaa godhuu dandeenya tarii wantoota aadaa yoo itti hojjennillee homaa rakkoo qabu hammayyeessudha jechuudha wanta biraa homtuuyyuu rakkoo hin jiru caccabsaa faallee waggaatti hojjettee wayitti hojjettee kaateetti naqxee nama fuulduratti dhiyeessuu ni dandeessa isiniin jechuu jaaladhaa tarii marqaa bichaadhaaf hin mijatu waggaa fudhatan malee saaniiwwan kun saaniin kun 1,200 jedhanii garuu inni matan malee gadi bu'uu danda'a isiniin jechuun jaaladhaa haala kanaan meeshaalee asirratti argitan kana hundi isaatu gatiin isaa giddu galeessadha feermuziillee akka argaa jirtan kana 1,500 jedhu gatii isaa omoo bittan gaddeebuu danda'a bittanii teechifachuu ni dandeessu isin jechuun jaaladhaa mana keessan keessatti egaa yeroo kara biyyaa galluu keessummaa nama wajjin hariiroo uummannaa biyya keenya keessatti hawaasa wajjin hariiroon hin jira fira wajjin hariiroon hin jira kara heerumaa waggaa ta'e kara miinjee kara maal akka amantaa keenyatti wantoota adda addaa namni walitti firoomutu jira ollaan sitti dhufuu jira gaafa namni mana kee dhufu biyya keenya keessatti silaaluu osoo hin ta'in mana kee ilaaluu dhufa namni baay'inaanii kana hoo jedhu immoo namaa jiraadhaa jechuu osoo hin ta'in akka nama amma biyya keenya keessatti maalinni wanti jiru waggaa jettaniitoo yaaddan waggaa alalaaltan namni waan qabu isinitti fakkaatu dhugaan isin tarii amma biyya keessatti namni waggaa shokokkisu viidiyoo waggaa laaltan karaarra waggaa deemu namni hunduu hiyyummatti waan jiraatu isinitti fakkaata garuu gaafa mana namaa seentan ni rifattu dhugaan isin jedhaa jechuudha gaafa mana namaa seentan ogummool seentan soofan isaanii waan inni fakkaatu asin waggaa laaltan meeshaaleen mana isaanii waan inni fakkaatu kara kutaa hirribaa gizee laaltan argaan isaanii ol ka'e wanna inni fakkaatu dhugaan isin jedhaa jechuudha isin rifachiisa biyya amma waggaa laaltan uffata namni uffatoo laaltan karaarra namni taaksii eeggachuu waggaa hirroo waggaa laaltan waanuma rakkatee shiroo qofa rakkatee shiruma san cuunfatee bulu isinitti fakkaatina dhugaan isin jedha dubartoonni biyya keessaa qimamni isaan hin beekne hin jiru amma baadiyaa maaloo hin jiru uffata waggaa ta'e dubartii baadiyaatti namni morku tokko hin jiru dhugaan isin jedha jechuudha soofaan amma baadiyaa keessa ciisee jira ani amma yeroo darbe ayyaana fira hundaa biraan deemee jedhu faasigaa jechuudha soofaan baadiyaa keessa manni soofaan hin seenne jiru mana baay'een arqee mana ollootatti illee dhaqee duraan madabii namni tolfatee madabii irra siteechisaa dhugaa laastikii kanaa miti jechuudha laastikiin nama irra taa'ee viidiyoo waraabu kanaa miti baadiyaa keessatti kan argitu dhugaan isin jedha soofaa argitu baadiyaadhaa soofaan galeetoo jira nu dhiisati yoo akkana biiffee malte meeshaan biiffee isaanii guutee jira masoobii yoo ta'e harka isaaniitti tolcha qummaalii masoobii qumii jedhu masoobii dhaabbataa jedhu kun kuulan hodhaa kun madaabaraan hodhaa kun kaaniin hodhaa harka isaaniitti beeka mana isaanii waggaa seente girgiddaa isaanii si ajaa'iba jechuudha kanaafuyyuu eeyyummaan iddoo eenyurra jira nurra jira isinitti fakkaatina qarshii irra lakkoofne kana laaltanii isinitti fakkaatina dhugaan isin jedhe bututtuu amma uffannu kana laaltanii isinitti fakkaatina isaan irra inumaayyuu iyyummaan hin jiru warra biyya keessa jiru warri biyya keessa jiru ko baadiyaan illee hoo ta'an of baree jira akkaataa jireenya mana ofii baree jira magaala soggaa ta'e dursee mana ofiitti fi ijoollee ofiitti bootaa kennu achiin booda jechuudha wanti namaafillee ta'uu qabu kan ta'u dhugaa kanaafuyyuu ofaa barruu nullee akka wanni keenyatti of miidhagsinu maaliif
nirifatta mana namaa gisee seentu dhugaan isin jira hatta baadiyuu maa ugaadhatte magaalaa dhisi baadiyuu mattuu ugaadhatte sirrifachiisa meeshaaleen mana isaanii keessa jiru jechuudha. Amma sahaanii nuti amma akka viidiyoo irratti hojjennu kana mana isaanii jira baadiyyaa. Dhugaan isin jira burcuqqoo babbareedan mana baadiyyaa jira. Kanaafuyyuu nullee akkuma nama kamuu waggaa 100 lafa kana hin jiraannu. Du'aan booda deebinee lafa kanarratti hin jiraannu. Amma jirrutti immoo waan ilmi namaatti jiraachuu qabutti jiraannee waggaa dabarre rakkoon qabu isin jechuun jaaladhaa meeshaalee kana warri jaalattan keessan dhuftanii na dubbisuu dandeessanii viidiyoon kun guyyaa irraa kana fakkaataa bakka itti nagaa ta'a baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa.